Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Amiin. Ijoolleen tawaahidoo biyya keessas alas kan jirtan hordoftoonni chaayinaalii dhangaa lubbuu hundumti keessan lafaa fi bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu galannii fi ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu hafuura seexanaa kadhannaa akkamii fayyadamneetu ofirraa daangessuu dandeenyaa kan jedhu mata duree godhannee gochootiin hafuurota hamootaa jiruu fi jireenya keenya keessa bifa kamiin akka daanga'uu danda'an yookiin immoo dhabamsiisuu dandeenyu irratti hubannoo nu cimsuu kan danda'u barnoota kana waliin ilaallaa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Qorumsatti akka hin galleef dammaqaa kadhadhaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 41. Egaa qorumsatti akka hin galleef kadhachuun barbaachisaadha. Yoo kadhachuu baanne qorumsatti galuu dandeenya. Qorumsi kun immoo qorumsa diina keenya Daabiloos, qorumsa foonii ta'uu danda'a. Qorumsa jalaa ooluudhaaf jabaannee kadhachuun barbaachisaadha jechuudha. Humnoonni hafuurota seexanaa tooftaa fi muuxannoo waraana waggoota dheeraa qabaniin fayyadamanii dhala namaa akka miidhuu danda'an hundi keenya ni beekna. Haala wal fakkaatuun nuti immoo dadhabdootaa fi wallaaltota akka taane hundi keenya irratti walii galla jedheen amana. Macaafa qulqulluu irratti sabni kiyya wallaalummaa isaarraa kan ka'e na jalaa badeeraa, hubannoo dhabuu isaarraa kan ka'e, barnoota dhabuu isaarraa kan ka'e sabni kiyya badeera jechuudhaan macaafa raajicha Hosee boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti dubbatee jira. Nuti egaa wanna hunda kan beeknu osoo hin taane wanta Waaqayyoon nuuf ibse qofa beekuu akka dandeenyu, hunda beekan hunda danda'an garuu Waaqayyo qofa akka ta'e beekuu qabu. Erga immoo wallaaltota taane, erga dadhabdoota taane, diina keenya warreen irriiba malee nu waraanan kana akkamiin mo'achuu dandeenya yoo jenne deebiin isaa gargaarsa Waaqayyoo fi Waaqayyoon qofa kan jedhu ta'a. Diina keenya mo'achuu kan dandeenyu gargaarsa Waaqayyoo fi Waaqayyoon qofadha. Humna keenyan, beekumsa keenyan, ilaalcha keenyan, ogummaa keenyan, qabeenya keenyan diina keenya Daabiloosiin mo'achuu hin dandeenyu. Diina keenya Daabiloosiin mo'achuu kan dandeenyu gargaarsa Waaqayyoo fi humna Waaqayyooti. Humna Waaqayyoo fi gargaarsa Waaqayyoo kana argachuudhaaf immoo dirqama kadhannaan nu barbaachisa. Gooftaa keenyan ati humna naaf ta'i, ani dadhabaadha. Ati naaf loli jennee yoo gara isaatti iyyanne inni immoo iyyata keenya nuuf dhagahee hirree ta'ee nu gargaara. Diina keenya akka mo'annuuf humna nuuf ta'a. Waaqayyoon akka irree fi gaachana nuuf ta'uuf yoo isa kadhanne ija isaa osoo nurraa illibsatin akka nu eeguu danda'u macaafa qulqulluu keessatti waadaa nu galeera. Isin keessaa nama tokkotti ogummaan yoo hir'ate Waaqayyo isa hundaa danda'uuf harka guutee fuula ifaadhaan kennuu danda'u haa kadhatu jedhe. Yoo maaltu irratti? Yoo ogummaan isatti hir'ate innis isaaf ni kennaa jedhe. Garuu immoo osoo hin shakkin amantaadhaan haa kadhatu jedhee Iyyoob boqonnaa 1 lakkoofsa 5 irratti kaa'eera. Ogummaan yoo nutti hir'ate, qorumsi yoo nutti dhufe, dhiphina keessa yoo galle isa fuula ifaadhaan harka guutee kennuu danda'u gara Waaqayyootti yoo iyyanne, yoo gara Waaqayyootti boonye Waaqayyoon deebii nuuf kennuu ni danda'a. Garuu shakkii malee kadhachuu danda'u nurra jiraata. Jechi kun egaa kan nuuf ibsu Waaqayyoon nama isa kadhatu hundaaf osoo hin qoodin
nama kamiifiyyuu kan kadhatamuu fi nama kamiyyuu sooressaa, ati hiyyeessaa, ati cubbamaadha, ati qulqulluudha jedhee osoo gargar hin qoodin akka namaa dhaga'uu fi waan kadhannu sassata malee akka nuuf kennuu danda'u kan nuuf ibsudha jechuudha. Kanaafuu nutis kana abdii godhachuudhaan Waaqa hundaa kan ta'e Waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha jechuudha. Kadhannaan Waaqayyo irraa wantoota nuti barbaannu mara akka argannu kan nu taasisudha. Riqichi Waaqa waliin wal quunnamsiisu kadhannaadha. Gooftaan keenya amantaadhaan nama isa kadhatu maraaf fedha cubbuu malee waan kadhatu mara osoo hin qoodin akka nama hundaaf kennu ammas akkana jechuudhaan sagalee isaatiin nuuf raggaasiseera jechuudha. Akka fedha isaatti yoo isa kadhanne inni nuuf dhaga'a. Kadhata keenya akka inni nuuf dhaga'u yoo beekne waan kadhanne akka isa biraa argannus ni beeknaa jedha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 14 hanga 15. Jalqaba irratti akka fedha keenyaa osoo hin ta'in akka fedha isaatti isa kadhachuun murteessaadha. Itti aansuudhaan waan isa kadhannu beekuun barbaachisaadha. Waan isa kadhannu immoo yoo beekne waan kadhanne sana immoo akka argachuu dandeenyu ni beeknaa jechuudha. Mucaan abbaa daabboo naaf kenni jedhee yoo kadhate akka daabboo malee waa biraa isaa kennine hin beeka. Dhagaa isaaf hin kennu daabboo yoo kadhatame abbaan. Kanaafuu dursinee waan kadhannu sana beekuun murteessaadha jechuudha. Namoonni baay'een keenya waan kadhannu addaan baasnee dadhabuu keenyarraa kan ka'e kadhannaan keenya deebi'u utuu hin argatiin kan nu jalaa hafe hedduutu jira waan ta'eef kanaafuu waan kadhachuu qabnu addaan baasnee beekuun barbaachisaadha. Inni biraan ni kadhanna erga ta'e maaliif kadhannaa kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Maaliif kadhanna? Tokkoffaa wanta qabnu akka nu jalaa hin fudhatamneef kadhanna. Wanti nuti qabnu akka nu jalaa hin fudhatamneef. Maalinni wanti nuti qabnu kun? Fayyaan duraa hin qabnu, qabeenyi duraa hin qabnu, maatiin duraa hin qabnu, jaalalli duraa hin qabnu, qananiin duraa hin qabnu. Walumaa galatti wantoonni gaggaariin nuti duraa hin qabnu akka salaabotaan, matatanyootaan, xonqaawotaan akkasumas diina keenya hafuura seexanaatiin akka nu jalaa hin fudhatamne kadhannaan nu gargaara. Kadhannaan nu gargaara. Kanneen kun akka nu jalaa hin fudhatamne. Xonqaawonni, matatanyoon, salaabonni jireenya keenya keessa galanii qabeenya keenya, jireenya keenya, fayyaa keenya, carraa keenya, maallaqa keenya akka isaan nu jalaa hin fudhanneef kadhannaan humna guddaa waan of keessaa qabuuf nu daangessuu danda'a. Nurraa dhorkuu danda'a. Kanaafidha kan nuti kadhannu. Abrahaamin ani gaachana keetii jedheen. Maaliif? Waan inni seera Waaqayyoo eege. Waan inni kadhatuuf. Waan inni amanamummaadhaan Waaqayyoon galateeffateef ani gaachana keetii ittiin jedhe. Yoo nuti kadhanne Waaqayyoon gaachana keenya nuuf ta'a. Waaqayyoon immoo gaachana keenya nuuf ta'ee taanaan humtuullee ni tuquu hin danda'u. Kanaafiyyuu kadhannaan gaachana keenya waan ta'eef kadhachuun barbaachisaadha. Lammaffaa maaliidhaaf kadhanna kan jedhuuf immoo waan duraan hin qabne yookiin immoo waan nutti hir'atee jiru argachuudhaaf ni kadhanna. Kadhannaadhaan wantoota nu barbaachisan kanaan dura kan hin qabne argachuu dandeenya. Kan fayyaa dhabe, kan horii dhabe, kan maatii dhabe, kan dhala dhabe, kan hojii dhabe, kan boqonnaa dhabe, kan hirriiba dhabe, kan jaalala dhabe, kan maatii dhabe kadhannaadhaan ni argata jechuudha. Wantoonni hedduun nutti hir'atu hir'ina keenya kana Waaqayyoon akka nu guutuuf karaan ittiin Waaqayyoon gaafannu kadhannaadhaan jechuudha. Kadhadhaa isiniif kennama. Barbaadaa
ni argattu. Balbala rukutaa isinii banama. Kan kadhatu hundinuu ni fudhata. Kan barbaadus ni argata. Balbala kan rukutuufis ni banamaa jedha. Wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 irratti. Kanaafuu shakkii tokko malee Waaqayyoon waan kadhachuu qabnu addaan baafnee beeknee yoo isa gaafanne yoo isa kadhanne Waaqayyo irraa waan barbaannu argachuu ni dandeenya jechuudha. Inni sadaffaan waan nu jalaa fudhatame deebisiisuudhaaf kadhanna. Wanti baay'een nu jalaa fudhatamuu danda'a. Eenyuun nu jalaa fudhata? Eenyuun nu jalaa fudhatama kan jedhu immoo as keessatti ilaala. Matatanyootaa fi xonqaawotaan carraan keenya kan hatame, jiruun keenya kan fudhatame, beekumsi keenya kan hatame, maallaqni keenya kan hatame, gammachuun keenya kan hatame, jaalalli keenya kan fudhatame deebisiisuudhaaf kadhannaan nu gargaara jechuudha. Matatanyoon, xonqaawoon hafuura hamaa kana fayyadamuudhaan waan hedduu nu jalaa fudhachuu danda'u waan ta'eef. Yoo nuti jabaannee kadhanne, yoo nuti humna hafuura hamaa kanaa mormine, wanti nu jalaa fudhatame kun humna Waaqayyootiin nuuf deebi'uu ni danda'a jechuudha. Inni biraan namoonni baay'een namoota hamootiin maraataniiru, dhukkubsataniiru, maatiin isaanii diigamaniiru. Kana hunda ofirraa ittisuudhaaf akkasumas waan namoota bifa akkanaatiin nu jalaa fudhatame yookiin qabeenyas haa ta'u, fayyaas haa ta'u, wanta nu jalaa fudhatame kana kadhannaadhaaniin deebisiifachuun ni danda'ama. Kadhannaan meeshaa waraanaa hafuurawwaa isa guddaa waan ta'eef diina keenya daabiloosiin kan ittiin heenu, kan ittiin hinjifannu hidhannoo keenya waan ta'eef kadhannaadhaan cimnee yoo dhaabbanne wanta nu jalaa fudhatame sana deebisiifachuu ni dandeenya jechuudha. Inni arfaffaan akka sanyiin keenya yookiin dhalli keenya eebbifamuuf ni kadhanna jechuudha. Maaliif kadhannaa? Kadhannaan maaliif barbaachisa jedhuuf jechuudha. Kadhannaan nurra darbee akka dhalli dhala keenyaa, sanyii keenyaa akka eebbifamu ni taasisa. Akka barri jireenya isaanii hin rakkanne, waan nyaatan akka hin dhabne, waan uffatan akka hin dhabne, akka biyya biraatti godaananii rakkinni cinqiin isaanirra hin geenye, walumaa galatti sanyiin keenya akka eebbifamu kadhannaan qooda guddaa, qooda olaanaa qaba jechuudha. Kanaafuu kadhannaa kadhachuun barbaachisaadha kan jennuuf isa kanaafidha jechuudha. Abrahaam sanyii kee mara siif nan eebbisa jedhee Waaqayyoon waadaa kan inni galeef kanaafidha. Sanyii kee akka cirracha galaanaa, akka urjii samiirraa siif nan eebbisaa jechuudhaan waadaa akkuma isaa gale kana sanyiin keenya akka eebbifamuuf, jireenyi keenya akka eebbifamuuf, fayyaan keenya, qabeenyi keenya akka eebbifamuuf kadhannaan murteessaadha jechuudha. Abboota keenya darban Waaqayyoon akkuma eebbise nutis immoo akka eebbifamnuuf, akka nu eebbisuuf kadhachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu egaa nus wantoota kana ni goona taanaan Waaqayyoon hunda qixa kan ilaalu, Waaqayyo sabaan, sanyiidhaan, qabeenyaan, aangoon nama adda qoodee kan ilaalu waan hin taaneef akkuma warra isa amananii isa kadhatan Abrahaam fa'a eebbise nuunis nu eebbisuu ni danda'a waan ta'eef iyyuu fakanaan kadhannaa kadhachuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa barnoota kana keessatti kan nuti waliin hubanne kadhannaan maaliif barbaachise? Maaliif kadhannaa kan jedhu erga hubannee booda kadhannaan immoo wantoota meeqa of keessaa qaba kan jedhus kutaa itti aanu keessatti immoo ilaalla. Jalqaba gara kadhannaatti galuu dura maal jennee kadhanna jechuu dura maaliif akka kadhannu yoo beekne egaa faayidaa isaa barreerra waan ta'eef cimnee akka nuti kadhannu nu taasisa waan ta'eef iyyuu hiriyoota keessan biraatiin sheer gochuudhaan gahaa, viidiyoo kana immoo laayik godhaa. Egaa barnoonni kun itti fufaa xiqqaarraatii barnoota salphaarraa gara gurguddaatti seenaa jirra waan ta'eef
akkamittiin diina keenya diiyaabiloosiin mo'achuu akka dandeenyuuf barnoota nu qopheessutti seenaa jirra waan ta'eef warreen hin dhageenyetti illee dhageessisaa itti maatii dhufanii carraa kana fayyadamanii haa baratanii barnoonni kun bifa addaan itti fufa waan ta'eef iyyuu isaan waliin taanee haa barannuun dhaamsa kiyyadha kan nu barsiise kan nu gorse maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u wasbaat ለእግዚአብሔር